Akkam jirtan laamanaan sa'a namaan maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabannee isinitti himnaan Muhammad Fantaallitiin. Godina addaa saba Oromoo Wallootti haleellaa humnoonni shororkeessaa fannootti dabre raawwataniin namoonni madaan saba wal'aansa dhabuutiin lubbuun dabraa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraatan gara yaada isaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif kenne tokkoon namoota 32 walitti tilmaamaman kanneen madaan keessa namoota 4 qofatu wal'aansa argachuuf magaalaa Adaamaa dhaqqabee jedhama. Godina sana keessatti hospitaalli jabaan jiraachuu dhabuurraa kan ka'e namoonni 4 yookaan 5 ta'an madaanii wal'aansa dhabuudhaan lubbuun isaanii akka dabarte jiraatan kun dubbateera. Namni tokko mana yaalatti rasaasa qaama isaa keessatti hafte of keessaa baasuuf yoo xiqqaate birrii 30 hanga 40 barbaachisa kan jedhe jiraatan kun hawaasni Walloo madda wal'aannachuuf uummata Oromoo bal'aarraa dirmannaa cimaa barbaadas jedheera. Abbaan Gadaatu lamaa fi barreessan gamtaa abbootii gadaa Goobana Hoolaa rakkoo nama Oromiyaa keessatti mul'atu kun akkanaan itti fufnaan Itoophiyaa gaagaa jedhan. Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa kana kan jedhan turtii tibbana BBC Afaan Oromoo wajjin taasisan yommuu ta'u nageenya Oromiyaa nagaa fi tasgabbii Itoophiyaatiif murteessaadha jedhan. Waldhabdeen mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru furamuu dhabuun uummata Oromoo aarsaan malee kafalchiisaa jira kan jedhan Abbaan Gadaa Goobanaan mootummaan olaantummaa seeraan kabachiisa jedhee tarkaanfii fudhatama. Wabboon ammoo Oromoon bilisoomsa jedhee lolamu kana gidduutti biyya Oromoo gaagamaa jirti jechuun haala Oromiyaa keessa jirtu ibsan. Gareen lamaan Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran rakkoo isaan jidduu jirtu mariidhaan furachuun gaagama uummata Oromoo fi Oromiyaa irra ga'u hambisuu qaban jechuun waamicha taasisanii jiru. Festival waggaa Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa yookaan Osfaanaa kan bara 2022 eegaleera. Waldorgommiin Osfaanaa kun yeroo 25ffaaf geggeeffama. Festivaala ganna 25ffaaf geggeeffamaa jiru kana ilaalchisee Pirezidaantiin Osfaanaa Aadde Maqfiraa Nuuree haasaa baniinsaa taasisanii uummata Oromoo kan Minisootaa fi biyyoota garaagaraa irraa dhufeef ergaa baga nagaan dhuftanii dabarsanii jiru. Torban kun torban Osfaanaati waan ta'eef biyya Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaatti torban Oromoo jedhamuun beekamtii erga argatee tureera. Torban Oromoo kan sabeeffachuun riqicha magaalaa Minneapolis dabalatee daandiiwwan danuun alaabaa yookaan faajjii bilisummaa Oromootiin faayamanii jiru. Torban Osfaanaa kan sabeeffachuun tokkummaan Oromoo jabaatee akka cimu Aadde Maqfiraan dhaamanii jiru. Godina Arsii Lixaa fi Bahaatti qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun hidhaa fi ajjechaan hammaachuu jiraatan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Magaalota godina dabalatee aanaalee godina Arsii Lixaa fi Bahaa keessatti argaman kanneen akka Digaluu, Xiijjoo, Asallaa, Martii, Gololcha, Dodolaa, Asaasaa, Shaallaa, Heeban Arsii fi Coollee keessatti hidhaan jimlaa hawaasa nagaa irratti raawwatamu hammaachuu jiraatan himanii jiru. Magaalaa Asallaa qofatti namoonni qabata deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jedhamuun hidhaman baay'inaan 100 ol ta'uu kan himan maddeen keenya. Aanaalee hunda keessattis caasaa mootummaa dabalatee qonnaan bultoonni Oromoo qaamni nageenyatiin butamanii hidhamaa jiraachuu maddeen keenya ibsanii jiru. Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsiitti adoolessa bultii 10 dargaggoonni nagaa lama kan maqaan isaanii Dhaabii Roorrisaa Tolaa fi Kadiir Guddattoo jedhaman qabata deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jedhuun poolisii humna addaa Oromiyaatiin itti dhukaafamee ajjeefamuu maddi keenyam garsirraa dubbisne himee jira. Hawaasni Oromoo biyya France magaalaa Paris jiraatan sagantaa yaadannoo artist Hacaaluu Hundeessaa gaggeessanii jiraachuu koreen saganticha qindeesse OMN himee. Qindeessitoonni sagantaa kana Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dubbise akka himanitti ji'a Waxabajjii keessa saganticha kana gaggeessuuf haala mijaa'aa waan hin argataniif amma gaggeeffannee jedhan. Sagantaa kana wareegama artist qaalii sabaa Hacaaluu Hundeessaa yaadachuun akkasuma kaayyoo inni irratti wareegame galmaan gahuuf tokkummaan uummata Oromoo barbaachisaa akka ta'e dubbatanii jiru. Artist Hacaaluu Hundeessaa gaafa lubbuun jiru tokkummaa sabaa cimsuu fi namoota rakkatan gargaaruu irratti hojjechaa ture kan jedhan hawaasni Oromoo magaalaa Paaris nutis kaayyoo isaa galmaan gahuuf bara baraan yaadannee bu'uu qofa osoo hin taane hojiiwwan maqaa isaatiin hojjetaman itti fufsiisuuf faawundeeshinii maqaa isaatiin dhaabbatan kana maqaa faawundeeshinichaatiin waggaa waggaan gargaarsa adda addaa goonee faawundeeshinichis akka jabaatu gochuu akka qabnu irratti fi wantoota kana fakkaatan irratti waadaa gallee jirra jedhan. Ijoo keenya xumuraatiin jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaan nyaata addunyaa naannoo Tigraayitti sodaan balaa beelaa hanqifamee jiraachuu himee. Dhaabbatichi kana kan ibsee ergaa naannichatti namoota miiliyoona tokkoof deeggarsa namoomaa dhiheessee booda. Itti gaafatamaan sagantaa nyaata addunyaa damee Itoophiyaa Idriyaan Van Daaknaap balaan beelaa naannicha mudata jedhame sodaatame amma hin jiru jedhee. Hoogganaan kun akka jedhanitti namoota miiliyoona 2.1 gargaaruuf karoorfame namoonni miiliyoona 1.1 ta'an qofti gargaaramanii jiru jedhee. Daawwattoota keenya gaafduun ijoon keenya kana fakkaata tokkoon tokko oduu keenya bal'insa oduu keenya dilee galgalaa keessaa argattu hammasitti qophiiwwan OMN wajjin turtii gaarii.